Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Amiin. Maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyo kan isin jaalatu, isinillee Waaqayyoodhaan kan jaalattan, biyya alaa teessanii, biyya keessaa teessanii, sagalee dhaggeeffachaa kan jirtan maatii Waaqayyoo marti keessa nagaa Waaqayyo isa jiraataatiin nagaan isin gaafadha. Akkam ooltanii, akkam yoo nageessanii, akkam barfattanii. Amiin. Galasaa jennee akka sagalateeffannu Waaqayyo gooftaan keenya akka badii balleessaa keenya, akka cubbuu namummaa keenya, akka yakka hojii keenyaa osoo hin taane akka gaarummaa isaatti, akka arjummaa isaatti kan yoonaan nu ga'e galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u bara baraan. Amiin. Haadha isaa kan taate qulqulleettii qulqulleettotaa, giiftii giiftotaa, haadha saba hundaa, obboleettii ergamtootaa, maqaan ishee uumaadhaa gaditti, uumamtoota olitti kan kabajamaniif haa ta'u. Amiin. Akkasuma toloota, gaarota, qulqulloota, wareeggamtoota, ergamtoota akkuma kennaa fi sadarkaa Waaqayyo isaaniif kennetti kan kabajaman nuuf haa ta'anii. Amiin. Baga guyyaa eebbifamaa tulluu ejersaa yookiin immoo Dabra Zayitiidhaan nagaadhaatiin geessanii. Amiin. Amiin. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti Waaqayyo gooftaan anarra bakkoo kana hiikee jecha isaa akka dubbadhu, isin immoo sagalee isaa akka dhaggeeffattan Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Amiin. Egaa waa'ee guyyaa har'aa kanaa jechuun guyyaa tulluu ejersaa yookiin immoo Dabra Zayit maalinni kan jedhu barumsa gabaabaa wajjiniitiin ilaalla. Kanaaf akka mata duree taasifannee kan waliitiin ilaallu Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 13 gubbaarra kan jiru ta'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 13 gubbaarratti akkas jedha. Egaa yerichaa fi guyyicha waan hin beekneef dammaqaa jedha. Egaa yerichaa fi guyyicha waan hin beekneef dammaqaa. የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 13 ላይ እንግዲህ ቀኒቱንና ሰዓቲቱን አታውቁምና ከእንግዲህ ንቁ ይለናል። ኤጋ ጀቻ ከና ከን ዱበቴ ጎፍታ ኬኛ ቆሪቻ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ jecha kan dubbate gooftaan Yesuus Kiristoosidha. Kan inni dubbate immoo duuka buutota isaa warra isa wajjiniitiin jiranitti jecha kana dubbate jechuudha. Egaa jecha qalaa'uudhaatiin dursatti Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 guutummaa isaa yoo dubbisne waa'ee tulluun ejersaa maal fakkaataa, tulluu ejersaa gubbaarratti Waaqayyoon waa'ee dhufaatii addunyaa kanaa, waa'ee dhuma addunyaa kanaa mallattoon isaa maal fakkaataa jedhanii duuka buutonni yeroo gaafatanitti gooftaan Yesuus Kiristoos waan deebisedha jechuudha. Egaa achirrattis maal jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa tokko kaasamee yoo dubbisame beeta kiristaanii beeta maqdasii keessaa bahee yeroo ni deemutti beeta maqdasii keessaa bahee yeroo inni deemutti duuka buutonni isaa gara isaatti dhiyaatanii gamoowwan babbareedaa itti argisiisanii jedha. Yeroo kanas Waaqayyoon maal jedhe, kana ni argitu miti, dhuguma dhugaan isiniin jedha, dhakaan dhakaa irratti osoo hin kufiin tokkollee kan hafu hin jiruutti jedha. Dhakaan dhakaa irratti osoo hin kufiin tokkollee hafu jedhanii jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaanitti dubbatee gara tulluu ejersaa yookiin immoo Dabra Zayit deemee jecha. Jalqaba irratti Dabra Zayit yookiin immoo tulluun ejersaa kun maalinni kan jedhu yoo ta'e, tulluu ejersaa jechuun bakka yookiin immoo tulluu ejersaa jechuun lafa itti zayitiin iddoo sanaatii ba'udha. Wangeela gubbaarratti mataa koo dhadhaa ejersaatiin na dibdee jedha. Dhadhaa ejersaa kan jedhu sana mukawwan ejersa jedhamu isaarraatii hojjetamuu isaarraan kan ka'e tulluu ejersaa yookiin immoo Dabra Zayit jedhamee
kan beekame isa kana jechuudha. Karaa biraatiin zayit kan jedhu gara afaan Oromootti yeroo hiikkate ejersa jedhamee hiikame waayiraa kan jedhu takkaan fudhannee jechuudha. Amaariffaa garuu akkuma kana jedhan mataa koo dhadhaa ejersaa na dibe jechuun egaa dhadhaa ejersaa jechuun dibata qulqulluudha. Abboonni keenya kan isaan ejersa irraatii qopheessan qabaa meerooniin hin jira, qabaa qiddusiin hin jira. Inni kun martinuu kan irraa qophaa'u ejersa irraatii jechuudha. Haa ta'u garuu tulluun kun tulluu ol dheeraa maahilii tokko yookiin immoo kiiloomeetirii 1 fi meetira 600 lafarraatti ol dheeratudha. Gooftaan Yesuus Kiristoosis beeta kiristaanii yeroo Gooftaan Yesuus Kiristoos gara tulluu isaarraatti deebi'u duuka buutonni isaa Gooftaan Yesuus Kiristoositiin eeganii jedha. Yaa Waaqayyo Gooftaa nutti himii dhumni addunyaa kanaa fi dhufaatiin kee maaliin fakkeeffamaa, maaliin baruu dandeenyaa, akkamitti beekuu dandeenyaa jedhanii yeroo isaan gaafatanitti Gooftaan Yesuus Kiristoosis isaan jedha. Innis maal jedhaa? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ቀረቡና የቤተ መቅደሱን የሕንጻ አሰራር አሳዩት። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ይህ ሁሉ ታያላችሁን? እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አሉ። በደብረ ዘይትም ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀረቡና እንዲህ አሉት፣ ንገረን፣ ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትና የዓለም ፍጻሜ ምልክትስ ምንድነው? jedhanii gaafatanii jedha. Egaa yeroo dhumni addunyaa kanaatiif dhufaatiin kee maaliin fakkeeffama jedhanii too itti manitti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis maal isaaniitiin jedhee kan jedhu homtinuu akka isin hin dogongorsiisneef of eeggadhaayii jedhe. Homtinuu akka isin hin dogongorsiisneef of eeggadhaa jedha. Egaa dogongorri kun isa kamidha? Dogongora akkamiiti akka dogongorreef of eeggadhaa kan jedhe Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhamu dogongora namoonni hojii isaanii gubbaa irratti raawwatan miti. Dogongora namoonni jireenya isaanii gubbaa irratti raawwatan miti. Dogongora namoonni bu'aa bahii jireenyaa keessatti raawwatan miti. Garuu dogongorichi isa daandii Waaqayyoo irraa nama jallisu, isa dhugaa irraa nama fageessu, isa Waaqayyoodhaatiin nama gachisiisu, isa dhugaadhaati isa sobaatiin dhugaa bahamu. Kanaaf isa Waaqayyoo irraa nama fageessu, daandii hammeenyaa irraa akka hin deemne, Waaqayyoo irraa akka adda hin baane, amantii keessan kana akka hin gadhiisne, hanga dhumaatti cimtanii akka dhaabbattaniif eenyullee akka isin hin dogongorsiisne of eeggadhaayii jedha. Inni kun mallattoon dogongoruu, mallattoon fudhatamuu, mallattoon daandii irraa goruu, mallattoon wallaalchifamuu dhufaatii Waaqayyoo keessaa isa tokko jechuudha. Egaa har'a baay'ooliin keenya akkuma dhageenyu addunyaa kana irratti amantiin lakkoofsa hin qabne jira. Kana keessatti isa kamtu dhugaadha laataa kan yoo namoonni baay'een raafamuudhaan, fedhii fooniitiin bitamuudhaan, siyaasaatiin bitamuudhaan amantaa keessaa bahanii daandii ganamaa gadhiisanii kan deeman baay'een isaanii jiru. Jechichi garuu isa kana dubbata jechuudha. Eenyullee akka isin dogongorsiisne, akka isin wallaalchisne of eeggadhaa jedha. Itti fe'ummoo maal jedha? Akkuma kanas baay'ooliin isaanii ani masiidha jedhanii maqaa kootiin ni dhufu, namoota baay'ees ni wallaalchisuu jedha. Ani masiidha jedhanii jedha. Masii jechuun ilma Waaqayyoo isa jiraataa Kiristoos jechuudha. Masii jechuun ilma Waaqayyoo isa jiraataa Kiristoos jechuudha hiikaan isaa. Egaa baay'ooliin isaanii ani Kiristoosidha, ani masiidha, ani raajiidha, waa'ee addunyaa kanaa, waa'ee biyya kanaa annan beeka jedhanii warra dubbatan irraati of eeggadhaayii. Isaan garuu ni dhufu jedhee Gooftaan Yesuus Kiristoos duuka bootatti himee jiraachuu. Egaa miidiyaa irraati torbee darbe kana keessa akkuma naanna'aa ture baay'ooliin keessa nagtaniitu jedhee ni yaadaa. Namni ani Kiristoosidha, kanaaf ani Kiristoos waanan ta'eetiif
anaaf sagadaa jedhee inni lallabaa ture, inni barsiisaa ture. Yoo barbaadan na fannisaa, fannifamee du'ee du'aa ka'uu hin danda'a jedhee namichi dubbate akka du'aan adabamuudhaaf jiru, akka fannifamuudhaatiif jiru miidiyaa yookiin sooshaal miidiyaa gubbaarra jira jechuudha. Egaa hamma dhalli namaa kun dhufee ani Kiristoosidha, yoo barbaadan na fannisaa kan jedhu kana gubbaarratti raajonni sobduun sana dhufuu isaanii, maqaadhaan masii jedhanii maqaa Kiristoosiin dhufuu isaanii yerichi gaheeraa jechuudha. Kanaatiif warra raajii akkasii dubbatan kanarraatii of eeguun akka nu barbaachisu, nuti ammas lafa dhaabbanne irraatii akka deemuu hin qabne, isaa manni irraatii fagaachuu akka hin qabne wangeelli nutti dubbata. Kun immoo gooftaan Yesuus Kiristoos kallattiidhaatiin duukaa buutota isaa taasisee guyyaa Dabra Zayitii yookiin immoo Tulluu Ejersaa kana gubbaarratti gooftaan Yesuus Kiristoos kan dubbatedha jechuudha. Itti fufees immoo maal jedhee isaanitti himeera? Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uudhaatiif jirtu, lolaa fi oduu lolaa dhaga'uudhaaf jirtu akka innaanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira, ammallee garuu dhuma isaa miti jedha. Ilaalaa asitti qalbeeffadhaa. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uudhaaf jirtu jedha. Egaa maal keessa jirra nuti amma? Oduu lolaa dhaga'uudhaatiif jirra moo dhageenyeerra? Lola sana keessa hin jirru moo keessa jirra kan jedhu filaa nu barbaachisa. Egaa kanaan duratti sagaleen kun akka waan ganaa raawwatamutti, akka waan ganaa baroota hedduu fudhatutti ilaalaa turre. Har'a garuu miidiyaadhaanis, feesbuukiidhaanis, gurra keenyaanis, ija keenyaanis wanna sagalee kanaa lolaa fi oduu lolaa malee gurri keenya dhaga'uu erga dhiisee waggoota baay'ee lakkoofsiseera. Kanaaf oduun lolaa mana keenya keessaati yoo kaane waggootawwan arfan darban maal keessa jirra haga ammaatti kan jedhu lola keessa jirra. Kun immoo raajii Waaqayyoo dubbatame sana, sagalee Waaqayyoo dubbatame sana ta'uun dirqama isaati. Akkuma kana mootummaa irratti ka'a jedha. Eeyyeen mootummaa irratti ka'ee jira. Uummanni uummata irratti ka'a jedha. Eeyyeen uummanni uummata irratti ka'eetoo jira. Ati beekaa miti natu beekaadha. Ati bushaa miti natu bushaadha. Ati seenaa hin qabdu natu seenaa qaba. Ati hin beektuu natu beekaa. Kan keen dhaga'amu natu dhaga'amaa kan jedhu uummanni uummata irratti ka'a kan jedhu ka'ee jira jechuudha. Kana maal nutti argisiisa? Hammam dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ga'e jechi dubbatame, raajiin dubbatame sana mul'uu isaa hammam akka ana hawwachaa jiru nutti himaa jira jechuudha. Kanaaf ammas immoo itti feetoo maal jedha? Mootummaadha samsa baratti ni ka'an jedhe sana ka'amee jira. Akkuma beelli ni bu'aa, sochiin lafaa iddoo adda addaatti ni ta'a, raafamuun, sodaachuun, dhiphachuun ni dhufa. Wanti kun hundinuu garuu ciniinsuu isa jalqabaati jedha. Warreen armaatti dubbanne kun hundumtuu ciniinsuu isa jalqabaati jechuudha. Ciniinsuu guddaan kana caalummoo hin jira jechuudha. Egaa beelli ni bu'aa jedha. Beelli ni bu'aa. Warreen kanaan dura hundumtuu raawwatameera. Beelli ni bu'a kan jedhu kunoo ilmi namaa nyaata nyaatu dhabee, waan dhugu dhabee, firee mukaa nyaachaa kan jiru, hidda mukaa nyaachaa kan jiru, osoo midhaan jiruu beelaa kan jiru, osoo bishaan jiruu dheebochaa kan jiru, osoo nagaan jiruu dhiphachaa kan jiru, baay'een isaanii taa'anii harka namaa ilaalaa kan turan, ija namaa eegaa kan turan, daandii gubbaatti bahanii too kadhachaa kan jiran, barahaa yookiin gammoojjii keessatti dhiphinaatiin rakkachaa kan jiran isinuu quba qabdu. Hamma mootummaan Waaqayyoo gara keenyatti akka dhiyaate beekuun nama hin dhibu jechuudha. Egaa itti fufee sochiiwwan lafaan taasifamaa, kirkirri lafaan taasifamaa jedha. Eeyyeni kirkirri lafaa egaa amma dhufeetoo mana keenya seenutti eegna yoo ta'e malee yeroo dhiyootti biyya Turkii keessatti gamoowwan babbareedaa
injiineroota ciccimoodhaan ijaarame, istiriingeziinsaa, durabiliitiinsaa hundumtuu safaramee, egaa ogeessi yeroo ijaaru earthquake yookiin immoo sochiin lafaa resist akka godhuuf hojjetee waan gamoowwan babbareedaa ijaarramanii janama harkisan sun sekeendii keessatti dhakaan dhakaa irratti kufuun hin hafu akkuma jedhe sana Waaqayyo, dhakaan dhakaa irratti odoon kufiin hin hafu akkuma jedhe sana dhakooliin wal gubbaa tuulaman sana sarara isaanii gadhiisanii wal gubbaa irratti kufaniiru. Lubbuun namoota meeqaa darbeera, sochiin lafaas raawwateera jechuudha. Wanni hafe tokkollee homtuu iyyuu hin jiru. Egaa wanni hafe yoo jiraate Waaqayyo Gooftaan kallattiidhaatiin ergamoota isaa of fuuldura diriirsee, abidda of fuuldura hiirsee, sagalee nama sodaachisuun, sagalee nama raasuun dhufuusaati. Sanammoo Waaqayyo Gooftaan osoo nuti uffata keenya hin miiccanne, osoo nuti gaabbii hin galle, osoo qulqullaa foonsaa ulfaataa dhiigasaa hin fudhanne, osoo qulqulloofnee hin dhaabbatiin Waaqayyo Gooftaan akka nutti hin dhufne fedhaaf jaala isaa nuuf yaa ta'u. Egaa wanti kun hundinuu ta'uun dirqama isaatii jedha. Wanti kun hundumtuu ta'uun dirqama isaati. Waan Waaqayyo dubbate hin hafu waan ta'eef haa ta'u garuu jedha. Ammas kun ciniinsuu jalqabaati jedha. Ciniinsuu jalqabaa ganaa ciniinsuun kana caalu, warreen gurguddaan kana caalu dhala namaa dhiphisan ni jiraataa jedha. Egaa yeroo sanatti jedha. Egaa yeroo sanatti seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota gidduudhaatiin ni badaa. Bakka jaalalaa jibbatu bu'aa. Dabarsanii wal kennuutu ta'aa. Tokkosa tokko du'atti dabarsee kennaa. Abbaan mucaasaa, mucaan abbaasaa, haati intala ishee, intalli immoo haadha ishee dabarsitee yeroo itti kennitu ni ta'aa jedha. Kun maalirraa ka'uudhaatiin? Jaalalli dhabamuurraan kan ka'e. Jaalalli kun immoo maalirraan kan ka'edha? Seera malee jiraachuurraatiin. Seerri isa kam? Seera biyya lafaa miti. Seera Waaqayyootiin. Seerri biyya lafaa ammaa hin diigama. Seerri Waaqayyoo garuu san diigamnedha. Seerri Waaqayyoo maal jedha? Nama akkuma mataa keetiitti jaaladhu jedha. Namni tokko nama akka mataa isaatti yoo jaalate dabarsee du'aatiif hin kennu. Namni tokko akka mataa isaatti yoo jaalate dabarsee gidiraadhaaf nama hin kennu. Namni tokko akka mataa isaatti yoo jaalate wanna kamiyyuu hamaa irratti raawwachuu hin barbaadu. Sababiin isaa maaliif? Isa irratti akka raawwatamu hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. Namni amma bakka isaa buusee of dhabuu keenya irraatiin namarratti du'a murteessaa oolla malee, gidiraa murteessaa oolla malee, quba keenya diriirsaa oolla malee, osoo akka keenyatti ilaalle ta'ee, osoo ana ta'e yoo maalan godhaa kan jedhu kan osoo ilaalle namarratti gidiraan hin labsamu ture. Maalirraa kan ka'e? Seera malee waan jiraannuuf jaalalli sun dabarfamee jibbaatiin bakka bu'ama jechuudha. Egaa namoonni baay'een har'a obboleessaa yoo gurgure malee taayitaan argatu, obboleessaa yoo ajjeese malee qabeenya hin argatu. Kun immoo maalirraati kan ka'e? Seera malee jiraachuudhaani. Seera malee jiraachuun immoo faayidaa tokko hin qabu. Inni seera cabse fuula mootummaatti illee akkuma gaafatamu biyya lafaarratti namni seera Waaqayyoo cabse guyyaadhumaa sanarratti akka seeraatti ni gaafatama. Waaqayyo garuu arjummaa isaatiin nu haa mil'atu. Arjummaa isaatiin gara keenyaa ilaalu. Nutoo gaarummaa hin qabnu. Kanaaf seera malee jiraachuu dhabuudha jedha. Hin ajjeesiin jedha sagaleen Waaqayyoo, nuti garuu ajjeesaa oolla. Hin ajjiin jedha sagaleen Waaqayyoo, nuti garuu ajjaa oolla. Seerichadha jechuudha. Seerichi maal jedha? Hin ajjiin jedha, nuti ajjaa oolla. Seera cabsiniirra. Seera cabsuun kun immoo jibbinsa jechuudha. Namni nama jaalatu waan namni jedhe sana raawwata. Namni nama tokko jaalatu waadaa gale sana raawwata. Namni mootummaadhaaf amanamu waan mootummaan itti kenne sana raawwata. Inni mootummaadhaaf amanamne garuu kaayyoo mataa isaa galee kaayyoo erga mootummaa sanaa galmaan hin ga'u. Akkuma kana namni Waaqayyoodhaatiin jaalatu seera Waaqayyoo eega. Namni Waaqayyoodhaan hin jaalanne immoo seera Waaqayyoo hin eegu. Nuti har'a jireenya keenya keessatti Waaqayyoodhaan
arraba keenyaan malee laphee keenyaan kan jaallatu akkaayyuu hin jiru. Waaqayyoonis maal jedha? Arraba keessaniin qofadha jedha. Arrabni keenyi kun immoo waan baay'ee balleessiti. Maal jedha? Waa'ee arrabaa irratti akkuma abiddi xiqqoon caakkaa guddaa sana gubdu arrabni keessan xiqqoon kunis qaama keessan kana muluu balleessitii jedha. Kanaaf seera malee jiraachaa jirraa jechuudha. Waaqayyoon gara seera isaatti deebinee seera isaatii bitamuu akka dandeenyu Waaqayyo Gooftaan anaaf isinis inni haa gargaaru. Egaa kanaatiif jechuudha kan namoota gidduudhaatti dhabamuu isaatidha. Haa ta'u garuu jedha yeroo sanatti warreen garaatti baatanii fi warreen harma hoosisaniif wayyoo jedha. Yeroo dhufaatii sanatti warreen garaatti baatanii fi warreen harma hoosisaniif wayyoo jedha. Maali cubbuu maalii qaba garaatti baachuun? Maal cubbuu maalii qaba harma hoosisuun jechuu danda'ama namoonni? Eeyyeni isa dhalli namaa abbaa manaa fi haati manaa walitti dhufanii firii eebbifamaa Waaqayyo namaa kennu ulfa sadadahanii mucaa guddisan sana miti. Isa immoo Waaqayyo firii namaa eebbisee haati deessee harma hoositu sana miti. Icciitinsaa garuu warreen cubbuu ulfaa'anii cubbuu garaatti baachaa jiran isaaniitiif wayyoo jedha. Kana jechuun warreen cubbuu laphee isaanii keessaa qaban, warra gidiraa laphee isaanii keessaa qaban, warra ejjuma laphee isaanii keessatti moo'isan, warra du'a laphee isaanii keessatti moo'isan, warra du'a ulfaa'anii du'a baachaa jiran, warra gidiraa ulfaa'anii gidiraa baachaa jiran jechuudha. Warri immoo gidiraa ulfaa'anii gidiraa dahanii gidiraa sana immoo deebisanii kunuunsaa jiran, gidiraa sana immoo hoosisaa jiran isaaniif wayyoo jechuudha malee mucaa mitii jechuudha. Cubbuu garaatti baachuu fi cubbuu dahanii cubbuu sana hoosisaa jiraachuu jechuudha. Isaaniitiif wayyoo jedha. Yerichi maaliif? Yeroo itti firdii argatan, yeroo itti murtii argatanidha malee yeroo itti gaabbii galan miti waan ta'eef, yeroo itti midhaan walitti qabamu malee yeroo itti midhaan faca'u waan hin taaneef. Kanaatiif Waaqayyo Gooftaan osoo uffata keenya hin jijjiirranne, osoo yaada keenya hin jijjiirranne nutti hin dhufiin jennee Waaqayyoodhaatiin kadhachuu qabna. Ammas immoo sanatti maal jedha? Inni yeroo sanatti dhufaatiin koo immoo jedha sanbataa fi ganna akka hin taane immoo kadhadhaa jedha. Dhufaatiin koo yeroo sanatti gannaa fi sanbata akka hin taane kadhadhaa jedha. Maali ganni maali hiikaan isaa? Bona dhufee rakkoon qabu jechaadha moo maaliif kan jedhu yoo laallame hiikaa wangeelaa keessatti egaa ganna jechuun tokkoffaa yeroo jibbisiisaa, yeroo galaanni guutee namni illee walitti ce'uu dadhabudha. Yeroo namni midhaan facaasee midhaan faca'e sana osoo firii hin buusin baalli qofitti argamudha. Egaa ganna akkuma beekamu midhaanonni yeroo itti magariisa ta'anii baala bareedaa buusaa qabaatanii garuu osoo firii hin buusinitti jiraatanidha. Kanaatiif ganna jechuun sanyii keessan facaastanii osoo firii hin buusin akkasinitti hin dhufne jechuudha. Waaqayyoon maal jedhe? Mukti firee hin qabne hundumtuu muramee gara abiddaatti gatama akkuma jedhe sana guyyaan yeroo itti ganni sun midhaan faca'ee jiru sana guutummaan guutuutti firii waan hin qabneef baala qofa waan ta'eef faayidaa tokkollee buusuu waan hin dandeenyeef otoo waan gaariin hojjetiin osoo isin sanyii keessa facaaftanii sanyii facaaftan sanaan hin jiraatiin isa sana immoo haamtanii gara gootaraatti hin galfatiin osoo ijaan godhatiin akkasitti dhufne kadhadhaayii jedha. Sanbanni immoo egaa sanbata qulqulleettiidha, eebbifamtuudha, kabajamtuudha. Wangeelli akkuma jedhu guyyaan dhufaatii Waaqayyoo guyyaa sanbataa keessaa fi guyyaa Dabra Zayitii yookiin immoo Tulluu Ejersaa kana ta'uu danda'a jedhanii abboonni keenya ni eegu jechuudha. Sanbanni guyyaa qulqulleettiidha, guyyaatti Waaqayyoof sagannudha, guyyaatti Waaqayyoo waaqessinudha, guyyaatti rakkataa gargaarudha, guyyaatti dheebuu baasuun ta'adha. Garuu nuti guyyaa sanbataa osoo ejjinuu odoo inni qulqulluun sun lafa cubbuu dhaabbatee yeroo argamutti
inni dubbisu haa qalbeeffatu wangeela akkuma jedhu sana. Kanaaf sanbanni guyyaa gaarii waan ta'eef lafa ammeenyaa dhaabbanne akka nutti hin dhufneetiif waaqayyoodhaatiin kadhadhaayi jedhe wangeelli nutti dubbata jechuudha. Egaa yeroo kanatti jedha ammas inni laga jiru manatti galee uffata koon fudhadhe hin jedhin, inni mana gubbaa jirus mana isaarraa bu'ee gara mana isaan seena jedhee hin jedhin, inni goodaa jiru mucaa koo biraan naqa jedhee gara duuba isaan laaliin jedha. Maal jechuudha? Yeroo kana yeroo itti of baraaranidha, yeroo itti yaada fi jijjiirratanidha, yeroo itti waaqayyoon laalanidha. Sababiin isaa maaliif kan jedhu egaa namni fuuldura isaa malee duuba isaa ilaaluu akka hin jirredha. Haati manaa Loot waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos abidda keessaa isaan baasuuf ergamoota yeroo ergetti gara duuba kee hin ilaalin, deebitee gara mana keessaa baate sana hin ilaalin, warra fira keessa hin ilaalin jedhee yeroo itti himutti ajaja sana diddeef duuba gargartee ilaalte dhakaasoo giddaa taatee akkuma hafte sana yeroo sana qabeenya koo hin jedhin, mucaa koo hin jedhin, birrii koo hin jedhin, uffata koo hin jedhin jechuusaati. Kanaatiif egaa dhufaatiin waaqayyoo balbala gahuusaa wangeelli nutti dubbata. Yesuus Kiristoos duuka bu'uu isaa jaalatutti yeroo itti himedha jechuudha. Egaa maal jedha wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 26 hanga 34 gubbaarratti akkas jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 26 hanga 34 gubbaarratti akkas jedha. Guyyaan itti ilmi namaa mul'atutti akkasuma ni ta'a jedha. Guyyaa itti ilmi namaa mul'atutti akkasuma ni ta'a jedha. Akkam ta'a kan jedhu egaa. Egaa maal jedha? Bara Noohii jedha. Bara Noohii fi bara Loox. Noohii fuula waaqayyootti nama gaarii ture yeroo inni jiraatetti. Sabni bara Noohii turan sana gara waaqayyootti deebi'aa, qalbii keessan jijjiirradhaa, waan gaarii hojjedhaa jedhee yeroo Noohitti himaa turuu sana isaan garuu maal jedhanii? Osoo wal fuudhanii, osoo wal fuusisanii, osoo sirbanii, osoo ejjanii bara isaanii lakkoofsisanii, lakki nutoo barana hin sirbinaa egeree gaabbii gallaa, lakki nutoo barana wal fuunaa egeree immoo gaabbii jirrannaa, lakki nutoo barana hin gammannaa bara dhufummoo akkas taasisna osuma jedhanii cubbuun isaanii baay'achaa dhufee oduma isaan sirbanii, oduma isaan nyaatanii, oduma isaan dhuganii bishaan badinsaa dhufee akkuma isaan fudhate sana jedha. Waan isaanii yaannetti, guyyaa isaanii yaannetti, sa'aatii isaanii yaannetti bishaan badinsaa dhufee akkuma isaan fudhate sana jedha. Dhufaatiin ilma namaas akkuma kana ta'a jedha. Dhufaatiin ilma namaas akkuma hattuun yeroo abbaan qabeenyaa rafetti waaqayyo ilma namaas akkasuma ta'a jedha. Silaa jedha abbaan qabeenyichaa hattuun dhufuusaa osoo beeka ta'e qabeenya isaan saamsisu ture, dammaqee dhaabbatee qabeenya isaa eega ture. Dhufaatiin ilma namaas yeroo namni hin beeknetti dhufaa jedhee gooftaan sun dubbate. Bara Looxis akkasuma ture jechuudha. Kanaaf waaqayyo nuti baranammaa ganaadha umuriin keenya, animmaa dargaggeessa, atimmaa dargaggeettiidha, atimmaa hin heerumne, atimmaa hin fuune, atimmaa hin ejjine, cubbuu maalii qabda atoo ganaa dargaggeessa? Amma yoo gaabbii galte bara dhufu maal goota? Atoo silaa ganaa abbaa manaan arganne, atoo silaa haadha manaan biraan arganne, atoo silaa ganaan sirbine, atoo silaa ganaa hin dhugne, atoo silaa ganaa hin nyaanne, maal umuriin kee ganaadha? Gaabbiin galin jedhee seexanii dibbee nutti rukuta jechuudha. Isuma kana jechuudha bara Looxis kan ta'e, bara Noohis kan ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee anaaf isin gubbaarratti kan mul'atu maalifiin bara Noon gaabbii gadi silaa cubbuu jechuun gonafu
maaliif inni anoo silaa yoon neeru amma neerumutti maali akkamitti kan osoo amma fuudhutti akkamitti kan jedhu namni kaasa. Garuu fuudhuu keenya Waaqayyootu beeka, heerumuu keenya Waaqayyootu beeka, bara dhufu ga'uu keenya Waaqayyootu beeka, rafnee ka'uu keenya Waaqayyootu beeka. Garuu anurraa eegamu maalinni waan hundumtuu akka fedha Waaqayyootti haa ta'u jennee waan nurraa barbaadamu eegutu nurra jiraata jechuudha. Kanaatiif egaa yerichatti akkasuma ta'a jedha. Egaa guyyaa kana immoo jedha guyyaa dhufaatii kana abbaarraa kan hafe ilmillee hin beeku, abbaarraa kan hafe ergamoonnis hin beekani, ilmis hin beekanii jedhee dubbata. Kana gubbaarratti sirriitti qalbeeffadha. Warri manaafiqii yookiin warri pheenxee jedhamani kana gubbaarratti kaayyoon isaanii guutummaan guutuutti Waaqayyoodhaan kan hin beeknedha. Yesus Kiristoos kan hin beeknedha. Abbaa kan hin beeknedha. Ilma kan hin beeknedha. Hafuura Qulqulluu kan hin beeknedha. Maaliif hangaaffii kana jedhe? Jecha kana maaliif hankaase? Abbaa malee ergamaanis yoo ta'e ilmis yoo ta'e hin beekuu jedhee wangeelli dubbata. Jalqaba jecha kana dubbachaa kan jiru eenyudha? Duukaa butoota jecha kana dubbachaa kan jiru eenyudha? Abbaa miti. Abbaan immoo samiirra jira. Hafuurri Qulqulluun miti. Kan dubbachaa jiru jecha kana eenyudha? Ilmadha jechuudha. Ilmi immoo isa kami? Isa abbaa malee dubroo Maaramiirraatii isa dhalate gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Yesus Kiristoos isa addunyaa kanaatiif beenyaa ta'ee tulluu Qaraanee gubbaarratti fannifamee du'ee du'a moo'eetu ka'e isatu jecha kana dubbachaa jira. Inni immoo eenyudha? Ilmadha jechuudha. Deebi'ee kan dhufus immoo abbaa miti, ilmatu dhufa. Yesus Kiristoos deebi'ee dhufa. Akkamitti? Warri isa waraanan hundumtuu jedha. Warri isa waraanan hundumtuu waraannamuu cinaacha isaa, rukutamuu harka isaa ni arguu jedha. Warri isa waraanan hundumtuu waraannamuu isaa eebuudhaan warri waraanan bakka godaannisa waraansa isaa, warri chinkaaran harka isaa rukutan harka isaa ni arguu jedha. Egaa kan rukutame abbaa miti, kan garafame hafuura qulqulluu miti, ilma. Eenyudhaan? Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesus Kiristoosidha jechuudha. Wangeellis immoo maal jedha? Abbaan addunyaa irratti murteessu firdii ilma isaatiif kenneera. Gooftaa keenya Yesus Kiristoos addunyaa kana irratti murteessa malee abbaa miti jechuudha. Kanaaf ilmi hin beeku, Yesus Kiristoos hin beeku warri jedhan warri Yesus Kiristoos hin beeknedha. Waaqayyo kan jalaa nu haa baasu. Kan itti amane namni hin beekne du'aadha. Du'aan du'eera. Erga du'ee booda du'aan sun kan itti amane hin beeku. Maaliif? Osoo beekee jalqaba osoo hin du'in ture. Erga du'anii booda wangeela keessatti maal jedha Daawit? Yaa Waaqayyo, warri du'aan si galateeffatu ree, Si'ool keessaayyuu si galateeffataree jechuun galanni warra du'an irraa akka hin jirre jechuudha. Jarri kun dhaabitti warra du'anii jechuudha. Kanaaf akka Yesus Kiristoosii fi abbaan wal hin beeknetti egaa aangoon abbaa ilma hafuura qulqulluu bituudha, bushuudha, uumuudha, waan barbaadan raawwachuudha. Yaadaan, aangoodhaan tokkodha. Isaan garuu kana wallaalaniiti. Ilmis hin beeku kan jedhu taanee ergamoonni hin beekanidha. Ergamoonni hin beekan dhufaatii Waaqayyo guyyaa isaa eeyyen. Ilmi hin beeku kan jedhe Addaam jechuudha. Dhala namaa jechuudha. Dhalli namaa guyyaa dhufaatii Waaqayyo hin beeku. Osoo beekee maa qophaa'ee eeggate ture. Kanaatiif akka kanaatti akka hubannudha. Egaa walumaa galatti jechitti baay'ee dheerata. Wangeela Yohaannisa 1ffaa boqonnaa
dhalli namaa tokkollee kanaaf hin jiru. Waaqayyoon garuu guyyicha jedha warreen filatamaniitiif jecha ni gabaabsa. Kallattiiwwan arfan jiran irraati walitti ni qabaa jedha. Egaa Waaqayyoon yeroo dhufu warra gaarii hojjetan gara mirga isaa, warra cubbuu hojjetan gara bitaa isaa dhaabuudhaan warra karaa mirgaatiin isin eebbifamtoota abbaa koo beela'ee na nyaachistaniittu, dheebodhee na obaastaniittu, uffata dhabee uffata na baastaniittu, rakkadhee rakkoo keessaa na baaftaniittu, hidhameedhaa keessaa na baaftaniittu. Kanaaf addunyaan kun osoo hin uumamin dura kan isiniif uumame bakka jireenyaa ija namaatiin kan ilaaluun kan hin danda'amne, gurra namaattis dhagamuu kan hin danda'amne, yaada namaattis yaadamuu kan hin danda'amne harka Waaqayyootiin kan ijaarame kottaa gara jireenyaa bakka boqonnaa bara baraatti galaa jedhee Waaqayyo Gooftaan sagalee gammachuutiin sagalee lilleetiin yeroo itti mutti biiftuu caalaa harka torba calaqqisanii fuula Waaqayyootti ifa uffatanii warri dhaabbatan warra seera Waaqayyootiin deddeebi'anidha. Waaqayyo Gooftaan akka badii balleessaa keenya osoo hin taane akka gaarummaa isaatti mirga isaa akka dhaabbannu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa warra bitaatiin immoo isin beela'ee nan nyaachisne, dheebodhees nan obaasne, rakkadhees nan gargaarre, hidhamees nan gaafanne, isin irraatii fagaadhaa. Isinii fi seexanootaatiif bakka qophaa'e, bakka abidda bara baraa, bakka raammoon isaa hin mugne, bakka abiddi isaa hin dhaamne, bakka dukkanni isaa hin ifne, bakka gidiraan isaa nama hin dhiisne, bakka gubannaa bara baraa deemaa jedhee yeroo hin dubbatutti jedha. Carraan warra cubbamootaa akkam nama gaddisiisaa jedha. Egaa yeroo kanatti jedha baay'ooliin isaanii mimmaan isaanii akka lolaa gannaatti ni dhangalaasu. Baay'ooliin isaanii mimmaan isaanii mimmaan bishaanii fixanii dhiiga boohu. Garuu boo'icha nama hin fayyannedha jedha. Ilkaan isaanii qaruu jedha garuu kan nama hin fayyannedha jedha. Dhiphina guddaa keessa galuu jedha garuu kan nama hin fayyannedha jedha. Sababiin isaa maaliif? Mimmaan dhiiga boo'u miti, mimmaan boo'u narraa naaf siinirra jira jechuudha. Har'a yoo boonye faayidaa nuuf qaba. Guyyichi guyyaa firdii malee guyyaatti gaabbii galan miti waan ta'eetiif yeroo sanatti jedha haati boo'icha ilmoo ishee dhaggeeffattu, abbaan boo'icha ilmoo isaa dhaggeeffatu jedha. Egaa Waaqayyo Gooftaan kana jalaatiin nu haa baraaru. Fedhaa fi jaalala isaatiin mirga isaa nu haa dhaabu. Kanaaf kanarraa hubannee utus immoo yaada qalbii keenyaa jijjiirrannee gara yaada Waaqayyoo keessa jiraachuu akka dandeenyu fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqa abboota keenyaaf galanni ulfinni haa ta'u bara baraan. Ameen. Yerichaa fi guyyichaan beektanii waan ta'eef dammaqaa. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ያቆየን። አሜን።